السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم jirtan hordoftoota kiyya nagaa keessanii mata dureen kiyya kanarraa jaziiraa soqoxraati. Mee waa'ee jaziiraa soqoxraa irraa maal beektu? Jaziiraan soqoxraa biyya Yemen keessatti argamti. Isheen giddu gala galaana Hindii fi laga Adan keessatti argamti. Iddoo uumamnii fi seenaa walitti dhufan keessaa tokko taate. Bara durii soqoxraan bakka daldala lubaanii yookaan lubaanotaa fi atiiraa guddaa turte. Daldaltoonni Roomaa, Arabaa fi Hindii irraa dhufanii qabeenya ishee bituu turan. Lubaanii soqoxraa keessaa dhufu urgaa fi qulqullina olaanaa qabu gara Misiraa, Roomaa fi Hindiitti ergamuu ture. Namoonni yeroo sanatti soqoxraa jannata gammachuu yookaan jaziirata saadaa jedhanii waamu. Sababni isaas lafa nagaa fi uumama bareedaa waan taateef. Yeroo ammaa soqoxraa UNESCO jalatti galmaa'ee akka bakka dhaabbata uumama addunyaa jedhamuuf. Namoonni ishee keessa jiraatan uumama waliin nagaan jiraatu. Lafa isaanii akka haadha tokkootti kabaju. Soqoxraan uumama addunyaa biratti hin argamne hedduu qabdi. Sanyii fi mukkeen ishee keessaa 300 ol addunyaa biratti hin argaman. Kanneen keessaa muka damman obbolootaa yookaan diraaseenaa sinabaarii kan jennuun Arabiin shajarat dammala khawee. Mukni kun muka guddaa halluu diimaa qabu yoo isa muran dhangala'aa dhiiga fakkaatu irraa dhangala'a. Namoonni soqoxraa akka jedhanitti obboloota lamaa wal lolan dhiigni isaanii lafa irratti kufe. Dhiiga san irraa mukni guddaan biqile. Yoo muka san diran waan dhiiga diimaa fakkaatu dhangala'e. Kanaaf namoonni dhiiga obboloota lamaan irraa biqile jedhu. Damman isaa urgooftuu fi qoricha fayyaa gogaatiif fayyadu. Kan biraa ammoo muka dhangala'aa yookaan bootil tirii kan jennuun mukni kun garaa guddaa fi jirma bishaan kuusuu danda'u qaba. Yeroo bonaa bishaan kuuftee lubbuu ofii oolchiti. Akkuma dagaa fakkaatti bareedina addaa qabdi. Kan biraa ammoo muka lubaanii yookaan bosweeliyaa soqoxraanaa kan jennu mukni kun soqoxraa keessaa dhufa. Lubaanota addunyaa keessaa isa guddaa fi urgaa qabu. Bara durii daldaltoonni lubaanota kana gara Misiraa fi Hindiitti ergu. Dhiiga isaa urgaa fi aadaa keessatti ni fayyadu. Kan biraa ammoo sanyii caacitii fi alooveeraa addaati. Sanyiiwwan kunneen dhagaa fi lafa gogaa keessatti biqilu. Halluu garaa garaa qaban. Bishaan xiqqoo irratti jiraatu. Bineensonni adda addaa 200 ol soqoxraa keessatti argamu. Hedduun isaanii addunyaa irratti hin argaman. Isaanis muraasni simii soqoxraa yookaan soqoxraa swift, barraacha soqoxraa yookaan soqoxraa jiikoo, hantuutaa fi marga. Isaan hundi haala qilleensaa soqoxraaf mijataadha. Bishaan soqoxraa halluu faaya fakkaatu qaba. Shaarkii fi qurxummii hedduu of keessaa qaba. Goda ishee keessa fakkeenyaaf goda hawq keessa barreeffamaa fi mallattoo durii qabu. Tulluuleen ol ka'an yeroo tokko duumessa keessa dhokatu. Qilleensi gara tulluulee ol ka'ee qabbanaa yommuu ta'u kan galaanaa immoo ho'aadha. Soqoxraan bakka uumamnii fi amantii walitti dhufan seenaa fi faaruu uumama ishee keessatti nama ajaa'ibsiisa. Namoonni soqoxraa qoricha isaanii mukaa fi sanyii irraa tolchu. Muka nagaa jedhanii muka tokko mana fuuldura dhaabu. Kaktasii fi alooveeraa immoo akka eegduu manaa yaadamu. Aadaa isaanii keessatti sanyii tokko lubbuu fi badhaadhina fidaa jedhamu. Soqoxraan jannata samii irraa bu'ee bishaanii fi mukkeen ishee halluu fi urgaa isaanii wajjin akka faaruu uumamaaf lafa walitti dhufan fakkaatu. Namni soqoxraa dhufe akka lafa biraa hin fakkaanne ni hubata. Sababni isaas nagaa, tasgabbii fi bareedinni uumamaa bakka tokkotti walitti dhufu waan ta'eef. Hordoftoota kiyya hanga mata duree biraatii walitti deemuutti nagaatti. Yoo kun kan isinitti tolu ta'e laayik, sheerii fi sabskiraayib godhuu hin dagatinaa.